Bonumani meeshaa daldalaa waan ta'eef. Eenyu qaamitiin daldala kun? Warruma akka obbo Baqqee kana fa'aadha. Abba keessan daldaltoota. Abba keessan. Maali torban mukaan keessa waan kaleessa haa ta'u waan maxxansarratti nuti waa'ee sabummaa miti kan nu haasofnu kan falminus waa'ee sabummaa miti jedheera. Kalee mallee kalee ka maxxanse jechuudha. Yaar gaaftaa yaalleen. Yaa waani maali eessatti cimsu waa'ee sabummaa waan sabummaa gaafa jennu malee jedhe. Nu waan lammummaa qofa hin jenne. Wanni lammummaan illee jira akka biyyaatitti Itoophiyaan nu barbaadamudha kan barbaadamudha ammoo kan barbaadamu. Naannoo sabboonummaa sana gogsuudha kanaadha karoorri mootummaa. Kanaafi mootummaa sabboonummaa tan jibba ma sabboonummaa eega mootummaa jibba maal sabboonummaa amma dhiisee lafa kaa'ee dhiisee mootummaan dhiisee kutee mire dhiisee waa'een sabboonummaa nun galchu waa'een uummataa nun galchu waa'een Oromoo nun galchu amma waa'ee mirga nam tokkichaa waa'ee mirga lammii tokko tokkooti malee waan Oromoo jedhamu Sidaamaa jedhamu Amaara jedhamu Tigree jedhamu kun nun barbaachisu jedhanii waliin makamanii waliin baqan. Abtaa egaa gabaabtu gaafa dhisan sabboonummaa moo sabboonummaa Oromoo moo Itoophiyaa dursisan khamir filatan akka paartii ODP jechuudha. Paartii ODP akka Oromoo bulchitaniiti. Waan sabboonummaa jedhamtan. Ayya. Wanni qulqullaa'uu qabu jira. Tokkoffaa sabboonummaan Oromoo hundeen isaa bakka tokko miti jennee amanna. Bakka marayyuu tureera. Ayya. So bifa saniin bakki sabboonummaa asuma Baale miti Boorana miti yoo ka jedhan taate sirrii miti. Sabboonummaa wajjin immoo nu diinummaa hin qabnu jechuudha. Nu sabboontoota jenneeti amanna. Sabboonummaa Oromootis akka sirrii ta'etti. Maalinni sadarkaan sabboonummaan itti ilaalamu sadarkaa isaa ol fuune malee nu waan sabboonummaa Oromoo faallessu waan goone hin qabnu waan goonus hin qabnu. Akka yaadatittis akka falaasamaatittis wanni nu barreeffannee qabnu sagantaa irraayis dambii irraayis waan kanaan faallaa waan nu barreessin hin qabnu jechuudha. Garuu maalin sabboonummaan meeshaa daldalaa waan ta'eef. Eenyu qaamitiin daldala kun? Warruma akka obbo Baqqee kana fa'aadha. Abba keessan daldaltoota. Abba keessan. Maali torban mukaan keessa waan kaleessa haa ta'u waan maxxansarratti nuti waa'ee sabummaa miti kan nu haasofnu kan falminus waa'ee sabummaa miti jedheera. Kalee mallee kalee ka maxxanse jechuudha. Yaar gaaftaa yaalleen. Yaa waani maali eessatti cimsu waa'ee sabummaa waan sabummaa gaafa jennu malee jedhe. Nu waan lammummaa qofa hin jenne. Wanni lammummaan illee jira akka biyyaatitti Itoophiyaan nu barbaachifti. Biyyi kun tokkummaadhaan jabaatee irree godhatee jiraatuu qaba jennee amanna. Mirgi sabaaf sablammiitis kabajamuu qaba. Intarestiin fedhiin achi keessa jiru ka saboonni qaban kabajamuu fi eegamuu fi qaba ka jedhu qabna nu. Itoophiyaan lamaanii deemsitee yaadda isaati ammaan tana kana war kompiliitilii sabboonummaa kana iyyuu fudhannee jira mirga sabaaf sablammoota poolii lama jira beek sabboontoota jira. Isaan ammoo xiqqoo waan warri biyyi sun qabataniin fakkaatu uummatillee akkasanii jirtana. Akka lachuu hin jiru. Akka lachuu hin jiru. Itoophiyaa malee waan namaa malee waan sabaa waan afaanii waan aadaa kaasuun cubbuu warra jedhu achi hin jirru. Gara naanillee immoo waan Oromoo qe'uma isaa keessatti Oromiuma keessatti Oromuma biratti achumatti dhuma ka jedhu illee hin qabu. Dubbiin Oromoo dubbii Itoophiyaa gaafa dubbannuyyuu Itoophiyaa keessatti lafti guddaan Oromoodha Oromiyaadha. Namni guddaan illee Oromoodha achi keessatti. Waan Itoophiyaa dubbachuu keessatti waan Oromoo calaqqisiisuun hin danda'ama. Itoophiyaan tunuuta Oromooti. Itoophiyaa tana ka jaare illee ka turse illee Oromoodha. Sabaaf sablammii obboloota isaa wajjin ta'eeti. Oromoon akka naannoo isaatitti waan fedhu waan isaa malu waan heerri isaa kennu isa kabajamee fi achi keessa jiraachuu hin danda'a. Akka Itoophiyaatitti immoo akka dhaabbata isaatitti waan isaa malu aangoo haa taatu diinagdee haa taatu caasaa siviiliis caasaa miilitarii keessattis akka isaa malutti hirmaatee Itoophiyaa tana abbaa itti ta'uyyuu hin danda'a. Abbaa Afrikaatu ta'uu hin danda'a. Oromoon uummata guddaa ka jedhu akkasitti kalaallu malee nuyi sabboonummaa Oromoo waan xiqqeessa waan gabbuta yaannee hin beeknu. Sabboonummaan maddi isaa Wallaggaa hin jenne beektu warri amma shira isaan jedhanii paartii nama bulchu kuni dhuguma waan inni ittiin beekamu shiraadha. Shira waan tokkoffaa waan itti dubbatte fuudhee haqaaqeetu waa biraatti kenne tu fakkeessa jechuudha jecha isaa jijjiire. Ani Wallagga Oromoo raayyaa dura sabboonummaa qaba
hin jedhu jedhee sin beeku seenaan isin agarsiisu. Baalee waaqoo guutuufaa dura yookaan isaan caalaatti sabboonummaa qabas hin jedhamu hin jedhamnes gara fuulduraattis namni jechuu danda'u hin jiru. Sabboonummaan achi bakka biraas jira sabboonummaan achi qofa miti yommuu jedhu nuti waan akka sabboonummaan achi jiru fakkeessinee waan nuyi kaafnu fakkeessa beektu. Kun maalinni shira mootummaan kun ittiin beekamudha dhaabi kun ittiin beekamudha. Uummattoota gidduu wannoo uumu isa tokko asitti qabe isa tokko irratti kakaasu irratti duulchisu amma wanni hojjetamaa jiru exactly kanadha. Wallagga kun maal barbaada? Kophaatti maal barbaada? Gujiin kophaatti maal barbaada? Jedhanii uummata Oromoo kabiroo irratti kaasu. Isaan nutu beeka jedhu, isaan nutu sabboonaadha jedhu, nutu hunda bulchuu qaba jedhu. Kanaatiif jedhaniitu Oromoo biroo irratti kaasu akka waan ajandaa isaan ajandaa Oromoo ala ajandaa biraa akka waan isaan qabanitti kaasu. Walgahii isaan irratti kan isaan hojjetan kanadha. Sababii kanaatiif ijoolleen dhiyaa kan irratti dhalatan Bishooftuutti mana kireeffatanii jiraachuu hin danda'an. Adaamaatti mana barnootaa keessaa mana barnootaatti special school jedhanii ijaaran san keessaallee keessaa funaananii ari'aniiru bara ijoollee dhiyaatti dhalatan kan wanna ta'edha. Birookiraasii mootummaa keessaati aangoo kamillee keessaattillee haxaa'anii balleessaa jiran kun waan jirudha. Waan mootummaan kun kennuu danda'u hundumarraati ala godhaa jiran. Bakka hundumaatti eessatti hidhamanii kan jiran amma yoo jette yoo dhattee daataa isaa hoo fudhattee numa argita. Yuunivarsiitii keessaatti kanneen ari'aman yoo dhattee hoo laalte daataa isaa hoo laalte hin argita. Eessa ta'an maaliif dhiha jedhu ijoollee dhiyaati shaneedha jedhu. Yuunivarsiitii keessa isaan ari'ama isaantu du'a isaantu ajjeefama hojiidha isaantu baha mana buraayyuun yoo dhatte eenyudha kan hidhamee jiru. Bakka hundumaa yoo deemte eenyudha kan hidhamee jiru. Waan na jirudha. Diviziividha hojiin isaanii Oromoo adda qooduudha addaan baasuudha. Yoo akkana goone yeroo dabaree kiyyaan irraa qabe. Gosa na fudha nyaati kan immoo kan isaan akka isaan godhu. Yaa namni gaafa masqalaa gurri duudee itti deddeebi'eetuma yoo haayedhaa jedhan. Waan amma shira jedhan kana mootummaan shiraan beekamaa wanni jedhan kana. Jechuun waan deddeebi'anii jedhan beeku dhugaa fakkaata. Akka mootummaatitti hooggansa nama meeqaa ol kadhabne nuyi. Ani muyyuu dhiifne dubbiin deemaa jiru suni akka jaarsummaan nuyi godhaa jiru. Kunoo dheengaddumaa wannoo ta'anii ammanumattuu waliifuu galuu dadhabanii dubbiin harkatti baddee akkan jedhamne wareegama meeqa baafnee obsine waan nuuf inni oo shiiratti ani kamu ta'e kun jaarsummaa nama meeqa ergine yeroo wanni qabatamaadhaan jiru amma jaarsi amma waan nu dubbannu kana dhaggeeffatu ka beeku oo kun amma shiira mootummaati ka jedhan taate suni ilaalama jechuudha. Shiira wanni jedhamu hin jiru. Dubbii amma sabboonummaadhaan wajjin wal qabatee amma jiru kana ani hin jenne sabboonummaa rukutuuf achitti waan kana godhanii jedhan jechuun deebi'amee ilaalamuu hin danda'a wanni kun yoo ani dubbii san jal'iseeraadha. Wanni kun waan kallattiidhaan darbuufis namni dhagahaa ture waan ta'eef eenyutu dubbii dabseen jedhu sabboonummaa irraa diinummaa hin qabu. Sabboonummaa rukutuuf immoo bakka sanii miti. Amma baaletti illee wanni sun caasaa diriirfachuudhaaf deemee ture jiddugala kanallee gahee ture bakka baay'ee gahee ture. Bakka baay'ee even Harargees deemamee ture. Harargeen kanaan dura rakkoo waraanaa wajjin wal qabatu baay'ee waan argeef hin barbaannu dheediti. Bakka sanitti immoo bosonnis jira maalis jira kana sababa kanaan dawoo argatamee bakka san qubatamee rakkoon kun uumamuu danda'e malee wanni uummata naannoo kana dhihamoo baha waan jedhu ni miti. Olaantummaa seeraa immoo namni yoo jechuun caasaa mootummaatis eessarra maaltu jira ka jedhu lakkaa'uu hin dandeenya gatteenye. Caasaa keenya keessatti amanamaa isaniif caasaa keenya keessa caasaa qulqulluu isaaniis hin qabanne. Jechuun inuma jira bakka namni waan nu hin barbaadiin bakka bakkatti sababa dandeettitiif sababa kutannootiin wanni hanqina qabaachuu hin jiraata. Akka jedhan kana garuu hin jiru. Sadarkaa sanitti wanni isan lamaanuu gaafi waan an beekirraa waan xiqqoo wal nadha isan lachuu waan tokko tokko waan dubbataniif gaafii sanii dhiyeessa. Fakkeenya waan Baqqaleen jira keessatti Oromoo gandaan addaan qooduuf waan hojjetan ka'edhani hawumatillee jira halleeni aktiivizimtii qabadde keessa akka nam dhuunfaatti jechuudha akka dhalata Oromoo tokkotti
yeroo tokko qondaalii tokko gar lixa kan deeme namarsiitii jeefam dhiyootana jiddu galeessirra achirra qondaalii keessan tokko maal jedhee qoree yoon dogongorin yaa dubbisee haatiin beeku nama gandi tokko ariyanii ijjeesuun tun jedhanii namni ammoo sun akka dhibeetti interpreetii godhe namni kun kaduwelleen Oromoo lafa Oromiyaa keessatti du'e nam gandi tokko jedhanii Oromoo lamaan walti duruu fedhanii wanni bal'inaan kaatiin jirti. Kanaafuu abba qaleen jedhu yoo jechu qondaalaatiin walti finne Oromoo gandaan qooduun tun hin fakkaatu abba qalee gara kan dhufe lixa irratti namni baay'ee ana gaafattee bee akkamitti garas jedhe irdi deebi atin dura deebiftee inni dhufa akkuma na jalan jenneefi abba qalee bira ammoo dhufu gandi tokko irra namni tokko wallagga irratti yookaan lixa irra namni baay'inaan miidhamu nutti himte miidhaan sun ammoo relatively hamooriin himamni fakkeenya gujii fudhachuu dandeenya. Booran hin goomayyu gujii am fakkeenyaaf yaani mogga nageella sunii waan beekuuf kiraayisiin guddoo laftiin keessatti taasisuun lafti qaamii dhaate bosona jiretti nam fixa ture lafti mootummaan itti uummata nagaa ijjeessa ture halleen beeku halleen ragaa qabu naman beeka waliin dhaladhaan guddadheeyyuu haqaamii mootummaa ijjeessi jira haa warri hidhati ijjeessa jira kanaafuu parpasilii bakka tan wal caaluu danda'a malee agas jechuun dandeenya naaf bakkee taaptaayyeetiin jalqabne gara kan keetii dhumne. Bakki gaarii keessattuu amma dubbiin gandummaa wal qabatu kuni waan akka malee dhukkubaati. Bakki inni irraa dhalate immoo hin beekamu. Bakki inni irraa dhalate yoo dhugaa gabbaafne jechuudha. Wanni amma abaa'oo tokko ta'ee asii bahe shanitti jaatti caccabse waan kana. Amma caasa keenya keessa wanni kun seene mun seenne wanni mul'atu jira naallu. Wanni kun garuu nu biraa waan dhalate waan achi dhufe gaafa duraa jechuudha. Ees biraa dhufe? Dhaaba kana keessa dhufe. Dhaaba kan kan? Dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana. Kileerli waan addunyaan uummanni Oromoo beeku lafarratti. Ammayyuu wanni gandummaa jiru eessatu maal fakkaata ka jedhu eenyutu eessatti maal fakkaata ka jedhu laaluun hin danda'amu. Kun garuu Oromoodhaaf nu biraa isaa ta'u isaan biraa isaa ta'u Oromoo waan qancarsu Oromoo waan qaqqabu waan ta'eef akka dhaab keessanii gandummaan hin jirre gandummaan dhaab keessan keessa achi dhufu malee san birsee na jira wanni mul'atu jira wanni halluu maalti jira hin jira dhugaadha waan ta'eef wanni mul'atu jira garuu akka bakka biraa jiru nu bira hin jiru inumaa nu biratti baay'ee wayyaadha wanni kun kanammoo dubbiin sun amma waan duratti qondaalli garana achi deemee achitti rukutamee kanaaf waan ijoollee ganda tokko reebanii rukutuu maal wanni jedhu sun odoo dubbiin sun akkas taate bifa saniin fireem godhanii akka hawaasi yaada dabaa yaada jal'inaa yaada boruu isa cabsu qabatu gochuun sirriidha miti jennee amanna nu bira namni akkana godhe aksuaalaan ofii kiyyaa biran baane dhuguman biran bahin wanni kun immoo jiraannaan kallattii kanaan namni cabse jiraannaan qulqulleessinee bira geenyaan tarkaanfiyyuu hin fudhan wanni kun kanaafuu eegi bilis taatan isanii dhiiddoo wanni wallaggaa ta'uu jira haan godina Oromiyaa fakkeenyaaf gujii Booran dhaattu waliiti Booranallee rakkoon hin turteegee keessatti hin qabbanoofte fula tokko waan dansa piroomiis galaa kun ammoo armaduu yaadoo ba'uu jiru Oromiyaa haan callisuun kunini isaniyyuu gandumma sanin jechisiif taa'e tan jedhe sibir dabra. Lakki kun amma qooduu jirtanii abba qooduu wanni jedhan hin jiru amma rakkoon bakka hunda wal qixan bu'u amma bakki sochiif mijatu bakki dhokaataaf mijatu bakki tokko jira bakki kaan bakki dayeeffannaaf mijatu hin jira bakki kaan immoo hawaasa wajjinis hoggaa kominikeet gootu bakki wanni sun hin taane bakki kominikeet goonee nu hubatu hin jiraata malee nuyi bakka kana warri kun haa taa'u bakka kana warri kun hin taa'ini han jedhu waan qabnu hin qabnu Oromiyaa tan qarqaraa haga qarqaraatitti waliin dabarsinu wanni wal dabarsaa jiraannaan sun waan sirriin tahin waan nu ilaallannu jechuudha. Abba Gazeebirra gaafii xiyyaaf. Hammaan tan jette wallaggaa irratti dhiibbaan guddoon jiraachuu dandeetta dhuguma yeroo baay'ee namilleen keessatti dhumatu maaniin hin jira. Hallamaan callachuun dandeenya fakkeenyaaf wallagga ta'uu danda'a iddoo bira Oromiyaa keessa rakkoon hin jirtu rakkoo tan observe hin goone. Rakkoo hedduutu jira keessumaa amma yoo laalte ani kanuma beekuu fi waan hundumaa seeshinii tokko keessatti haasawanii hin fixanii fi akkuma wannoo keessaa kakaasne malee tarsii hojiin isaanii addaan qooduudha. Waan numti isaan ittiin beekaman waan itti isaan aangoorra nu tursuu danda'a jedhanii yaadanis kanumadha. Isuma amma bakkuma tokkotti illee jedha amma wallagga keessa Harargee irraa deemanii namoonni qubatanii jiran jira. Namoota Harargee irraa deeman kan achi qubatanii waggaa hedduu achi jiraatan. Isaanii nama akkaataa isaan itti ilaalan yoo ilaalte. Nam meeqa isaan irraati Tuulama bakka jedhamutti ji'a kana keessa nam meeqa akka irraa du'e yoo dhageesse baay'ee si ajaa'iba.
Maaliif achumatti immoo maal godhu? Achuma keessatti immoo Wallaggaa fi Harargee jedhan. Yoo deeman immoo Gujii fi Boorana jedhan. Kan qoodiinsa kanadha. Kanarraati kan isaan hin fayyadamne jedhanii kan isaan yaadan jechuudha. Kanaafi bakka wanni sun itti mul'atee sadarkaa ija namaattis gurra namaattis jibbisiisurra gaheera ka jennuudha malee amma Arsii keessatti immoo hoolaalte maalitti fayyadamu tokkoffaa kiristaanaa fi musliima jedhaniitu Oromoo addaan qoodan lammaffaa immoo Siikoo Mandoo fi Tuulama jedhanii addaan baasan kanaan isaan warra Tuulama waan